Akkam jirtu maatii damee entertainmentii kutaa yeroo darbeerraa kan itti fufuun isiniif qabadhee dhufeera. Innis waa'ee miireejiiti. Miireejii yookiin gaa'ila yookiin cidha isa jennudha. Yoo jaallattan like share godhaa, comment gochuun hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. Mee kallattiidhumaan gara isaattiin isin dabarsa. Miireejii yookiin immoo cidhanni jennu kuni aadaa hawaasa kun qabu keessaa isa tokkodha. Anthropologistoonni hawaasa adda addaa keessa deemanii miireejiin kun yuunivarsaaliidha moo yuunivarsaalii miti isa jedhu qorachaa turan. Haa ta'uyyuu malee kan isaan argatan riizaaltiin isaa yuunivarsaalii miti kan jedhudha kan isaan argatan. Kunis yookiin immoo akka waliigalaatti cidhanni jennu kuni koomanii miti jedhan. Maaliif Southern India keessa kan jiraatanii hawaasa tokko ture. Isaanis Naayareen kan jedhaman Southern Indiaatti kan argamtu jechuudha. Isaan achi keessatti maaltu ture? Hawaasa kana keessaa ayyaana kabajamutu jira jedhama. Ayyaanni kuni yeroo kabajamu mucaan durbaa Naayareen kun mucaa dhiiraa fudhattee gara manaatti galti. Gaafa fudhattee gara manaatti galtu erga ayyaanni sun yookiin sermooniin sun xumuramee deebi'ee booddee mucaan sunii fi isheen durbaa fudhattee galte sun lammata deebi'anii waliin argan. Kun immoo gaa'ila jedhamuu hin danda'u. Because gaa'illi kan inni ittiin wal qabatu tokkoffaa economic consideration jira. Inni lammaffaanii long term sexual jira. Yeroo dheeraadhaa fi irra deddeebi'anii wal quunnamtii saalaa gochuun jira. Akkuma kanas immoo wajjin jiraachuun jira. Akkas jechuun abbaa manaa fi haati manaa tokko gaafa wal fuudhan tokkoffaa wal wajjin jiraatu, irra deddeebi'anii seksii godhu yookiin immoo wal quunnamtii saalaa godhu, wajjin jiraatu, mana tokkotti galu. Kuni hundumtuu gaa'illi yuunivarsaalii kan hin taane kan agarsiisudha jechuudha kan hawaasa namaan isinitti hime kana. Kanaafuu ergan waa'ee kanaa isinitti himee booddee gara definition isaatti yookiin hiikkaan isaa maal jechuudha? Marriage jechuun maal jechuudha? Yookiin gaa'ila yookiin cidhanni jennu kun maal jechuudha isa jedhuu fi it is a legal union of two peoples dha. Seera qabeessummaadhaan namni lama gaafa walitti dhufan, dhiirri tokkoof durbi tokko gaafa walitti dhufanii wal fuudhan maal jedhama? Marriage jenna yookiin immoo cidha yookiin gaa'ila jenneetu waamna jechuudha. Karaa biraatiin maatii uumuu fi gaa'illi dirqama. Yoo gaa'illi jiraate maatiin jiraata jechuudha. Yoo maatiin jiraate immoo hawaasi tokko jiraata. Kanaafuu karaa nuyi ittiin hawaasa kana tursiisuu dandeenyu, sustain gochuu dandeenyu inni jalqabama inni gaa'ila jechuudha. Dhiirri tokkoof durbi tokko erga walitti hidhamanii booddee maaltu dhufaa? Maatiin dhufaa, maatiin dhufnaan hawaasa jira jechuudha. Rule of marriage gaafa laallu yookiin immoo seera gaa'ilaa kan jedhamu gaafa laallu jalqaba irratti dhalli namaa amalli isaa yookiin kaaraakterii inni qabu baayoloojikaaliidhaa fi sooshaaliidhaan kaalcharaaliidha isiniin jedheen ture. Isaan keessaa baayoloojikaalii yoo fudhanne dhalli namaa wal horuu qabaa, wal horaa. Bineensonni wal horuu bakka wal buufatu jechuun abbaan fakkeenyaaf dhiirri tokko mucaa ilmaa yookiin mucaa durbaa godhatee fakkaattii isaa lafa keechuu barbaada baayoloojikaalii yoo fudhattan. Karaan nuti ittiin immoo fedhii baayoloojii kanaa guuttannu inni jalqabaa karaa kaalchariitiin. Akkas jechuun eenyuun fuudhuu qabaa, yoomiin fuudhaa, adeemsa kamiin keessa darbeen fuudha waan jiru kana hawaasatu nuukaa kaalcharii aadaa godhee nuukaa. Kanaafuu iddoo kanatti wanti nuyi ilaallu immoo inni waa'ee baayoloojii kaalcharaalii sana. Baayoloojii fedhii keenyaa guuttachuuf kaalcharaaliidhaan geggeeffamneeti jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf rule of marriage gaafa laallu seera gaa'ilaa yeroo ilaallu eenyuun hin fuudhaa, akkamiin hin fuudhaa, maaltu narraa eegama, isheenoo nama kamiin hin fuudhaa, abbaa margeen fuudhaa, mucaa durbaan kun eessa, nama eessaan fuudha, akkamiin hin fuudha, keessaa moo alaan fuudha isa jedhu beekuun dirqama keenya. Kanaafuu jalqaba irratti incest taabuu waan jettu kanaan isinitti himu. Incest taabuun kan isheen agarsiistu maatii tokko keessatti wal quunnamtiin saalaa akka hin eeyyamamne. Fakkeenyaaf abbaan mucaa isaa durbaa wajjin ciisuu akka hin qabne,
haati mucaa ishee isa dhiiraa wajjin ciisuu hin qabdu. Obboleessa obboleettii isaa wajjin ciisuu hin qabu. Kun kan inni agarsiisu inseentii taabuudha. Inseentii jechuun cubbuudha. Taaboo jechuun immoo wanta dhorkame, dhorkaa jechuudha. Durii hin danda'ama ture waan akkasii warra Faaraawon durii keessatti Giriik yoo fudhattan isaan keessatti hin danda'ama ture. Haa ta'u malee isaan kan isaan godhaniif tokko aangoon akka nama biraatti hin dabarreef walitti dhufeenya dhiigaa uumsanii mucaan abbaan aangoo qaba yoo ta'e mucaa isaatti dabarsaa haati yoo aangoo qabdi ta'e mucaa isheetti dabarsiti. Kanaaf firummaan dhiigaa alaa dhufe akka ittiin makamneef kan isaan akkas godhan. Garuu amma hin danda'amu dhorkameera. Kanaaf inseentii taabuu isheen jennu kuni gaa'ela yookiin maatii tokko keessatti hin danda'amu seksiin jechuudha. Erga akkas ta'e eenyuun nan fuudha yookiin eenyuun fuudha dhiirri tokko. Kanaaf mate selection waan jedhu irratti eenyuun fuudhuu qaba jedhu gosa 4tu jira. Exogamy, endogamy, preferential cousin marriage fi levirate and sororate marriage jiru. Isaan kun maayinni exogamy jennu maqaa isaarraa kaane yoo ilaalle exo jechuun outer jechuudha, ala jechuudha. Hawaasa naannoo tokko jiraatan keessaa alatti fuudhuu jechuudha. Naannoo kee kan jiraatan miti kanatti fuutu. Hawaasa kee keessaa miti kanatti fuutu. Isaan keessaa baatee alaa fuuta. Maaliif immoo kan itti akkas gootu? Hawaasi kuni intini mataasaa qaba, riizinii mataasaa qaba. Inni jalqabamaa inni naannoo kee kan jiran fuuta taanaan gaa'illi sun gaa'ila obboloota lamman gidduutti geggeeffamedha jedhee yaada. Firummaan dhiigaa jiraachuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf keessaa miti alaa fuuchuutu ayyamama malee. Hawaasa naannoo kee jiru nama naannoo kee jiru fuutattee rumtatoo hin taane isaaniin ala baateetu bakkeedhaa barbaaddattee fuuta hawaasa kee ala kan ta'an jechuudha. Inni biraa hawaasi kun akkamitti yaada? Naannoo keenyaa fuuna taanaan tokkoffaa warri wal fuudhan kun jedha hawaasi. Wal bira oolu, wal argaa oolu, wajjin oolu, yeroo hundumaa wajjin deemu. Jechuun wal argu amma wal argu waan ta'eef hammi wal jaallachuu isaanii hammi isaan wal harkisan hin hir'ata hin xiqqaata jedhanii waa yaadaniif exogamii malee endogamiin hin ta'u. Inni biraa immoo akkamitti yaadu tokkoffaa hawaasa isaanii ala ba'anii fuuchuun yookiin heerumuun walitti dhufeenya hawaasummaa cimsaa jedhanii yaadu. Maaliif inni bakkeetii dhufu kun namoota firummaa warra kanaati wajjiniin hin cimsata, warri kunillee warra sanaa wajjin hin cimsatu. Kanaaf iyyuu maal jedhanii yaadu keessaa fuuchuun hin danda'amu hin barbaachisu jedhu. Kanaaf exogamy jechuun marrying outsider of the social group jechuudha. Kanaaf ala baanee fuuna malee hawaasa keenya alatti fuuna, namoota naannoo keenya jiraatan alatti fuuna malee nu bukkee kan jiran, nu bukkee kan jiraatan, wajjiniin kan jiraannu miti jechuudha kan nuyi fuunu hawaasa keenya keessaa miti jechuudha akka exogamiitti. Inni lammaffaan endogamiidha. Indoo jechuun in keessaa jechuudha. Inni kun immoo faallaasa exogamiiti. Warri exogamii keessaa fuuchuu hin danda'amu alaa fuuna malee hawaasa keenya alatti fuuna malee jedhu miti. Warri endogamii immoo keessaa fuuchuudha malee hawaasa keenya keessaa married within the same group kan jedhu yookiin hawaasa naannoo tokko alatti fuuchuun hin danda'amu jedhu isaan immoo. Hawaasa keenyaan alatti social life warra wajjin jiraannu ammaa kanarraa kan darbe isaanii ala baane fuuchuun hin danda'amu jedhu. Ruulii kana yookiin immoo seera kana yeroo baay'ee kan hordofanii itti jiraatanii warreen amantii adda addaa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf amantii kan akka Armeesh, Mormoors, Catholic, Jewish akkasumas immoo normal society kan ta'anillee jiru kan seera kana hordofanii jechuudha. Kanneen akka Castis kan jedhaman jiru hawaasi Indiyaa keessa jiraatanii. Hawaasi Nepal jedhaman illee jiru kanneen endogamiisii kana kan hordofan seera kana kan hordofan jechuudha. Inni sadaffaan kuni preferential cousin marriage kan jedhamudha. Innis bakka lamatti qoodama. Parallel cousin marriage fi cross cousin marriage dha. Akkas jechuun parallel cousin marriage gaafa jennu the same sex isa jennu yookiin anatu intala obboleessa abbaa kootii fuudha. Anatu obboleessa abbaa mucaa obboleessa abbaa kootii fuudha. Cross irratti immoo opposite sex isa jennu. Anatu intala obboleessa haadha kootii fuudha. Asitti the same sex inni jennu obboleessa abbaa kootii, obboleessi dhiira. Abbaa kootii kan jedhus dhiira. The same sex jedhamu. Opposite sex inni jennu yookiin crossiin immoo anatu intala obboleessa haadha kootii fuudha. Obboleessa inni jedhu dhiira.
haadha inni jedhu immoo dubara jechuudha. Kanaaf yookiin immoo karaa biraa maal jechuu dandeenya? Paralaliin anatu intala obboleettii haadha kootii fuudha. Obboleettii kan jedhu durba, haadha koo kan jedhus durba. Kanaaf the same sex inni jennu isa kana. Crossiin immoo anatu intala obboleettii abbaa kootii fuudha. Obboleettii inni jedhu durba, abbaa kootii kan jedhu immoo dhiira jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaanii adda baastanii itti yaada. Paralelii taanaan the same sexidha. The same sexiin fakkeenya ofii koon isinii fudhadha. Anatu intala obboleessa abbaa kootii fuudha. Yookiin anatu intala obboleettii haadha kootii fuudha jechuudha. Crossiin immoo opposite sexidha. Anatu mucaa yookiin intala obboleessa haadha kootii fuudha. Yookiin anatu intala obboleettii abbaa kootii fuudha jechuudha. Inni leverage yookiin leverage and sorority inni jennu immoo leverage marriage jechuun abbaan manaa fi haati manaa tokkotu wajjin jiraatanii yoo inni du'e abbaan manaa gaafa du'u obboleessa abbaa manaa ishee sana yookiin fira isaanii keessaa nama tokkotti heerumuu qabdi isheen akka seeraatti jechuudha. Kunis eeguu danda'a miidhamtu jedhanii waan yaadaniif. Inni lammaffaa sororeetiin immoo yoo isheen duute tu wajjin jiraatanii ishee yoo duute bakka ishee obboleettii yookiin fira ishee keessaa nama tokko bakka buusanii akka inni ishee fuudhu taasisu jechuudha. Kunis sababa mataa isaa danda'e qaba. Akka inni akka isheen namni biraa yoo dhufe ijoollee sana eeguu hin dandeessu. Firummaa dhiigummaa itti agarsiisuu hin dandeessu. Mimmiiti ijoollee sana abbaa manaas mimmiiti waan jedhanii yaadaniif yookiin yoo qabeenyi jiraate illee qabeenyi isaanii sun nama biraatti akka hin dabarre firuma isaanii keessa akka jiraatuuf qabeenyi isaanii dhiigummaan isaanii akka guddatuuf jechatu maal godhu fira ishee keessaa nama tokko fidanii itti heerumsiisuu jechuudha. Kun hundumti isaa waa'ee rules of marriage isa jennuuti. Afurni isinii kaase exogamy, endogamy, preferentially, leverage and sorority isa jennu. Faallaadha lamman isaanii. Inni biraani waa'ee inni kun immoo number of spouses kan jennudha. Dhiirri tokko nama meeqa fuudhuu danda'a? Yookiin durbi tokko immoo dhiira meeqatti heerumuu dandeessisa jedhudha. Inni jalqabaa monogamiidha. Bakka lamatti qooduu dandeenya number of spouses jedhu kana. Monogamy fi polygamy seenu. Monogamy jechuun akkuma maqaan isaa ibsu dhiira tokkoof durba tokko jechuudha. One to one tokkoof tokko. Polygamy jechuun immoo dhiirri tokko durba baay'ee fuudhuu danda'a. Durbi tokkos immoo dhiira baay'eetti heerumuu dandeessidha. Fakkeenyaaf polygamy kana bakka lamatti qooduu dandeenya. Polygynyidhaa fi polyandryidha. Polygyny jechuun dhiirri tokko durba baay'ee gaafa fuudhu yookiin shamarran baay'ee gaafa fuudhu lamaaf sanaa ol taanaan jechuudha. Isaan kun akka carraa lamatti qooduu dandeenya. Polygyny kana immoo sororaalii fi nan sororaalii. Sororaal jechuun dhiirri tokko ijoollee durbaa obbolaa nama lama yoo fuudhe. Nan sorolaal jechuun immoo durboonni inni fuudhe sun lamman isaanii obbolaa miti yoo ta'an. Obbolaa kan agarsiisu obbolaa kan hin agarsiisne. Sororaaliin obbolaa agarsiisa. Nan sororaaliin immoo obbolaa kan hin taane jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf yeroo baay'ee musliimota keessatti nayyamama dhiirri tokko qabeenya qaba taanaan lamaaf sadii sanaa ol fuudhuu danda'a. Musliimota duwwaa bukkeettutu hin taane iddoo biraatti illee beekamaadha. Hawaasuma biraa keessatti yoo kun. Poolaandii isheen jettu kun isheen dhumaa kun immoo durbi tokko dhiira baay'eetti heerumuu dandeessi. Lamaaf sanaa olitti jechuudha. Asitti wanti isin beekuu qabdanii polygyny see jennu irratti dhiirri tokko durbaa baay'ee fuudhuudhaa isin jedheera. Raaheliif Haannaa fuudhe taanaan Raaheliif Haannaan obbolaadha taanaan obbolaa durbaa lama taanaan abbaa tokkorraa haadha tokkorraa dhalatan taanaan sorolaalii jennaan. Obbolaa miti taanaan Raaheliif Haannaan namoota adda addaarraa dhalatan taanaan garuu namoota tokkotti heeruman taanaan nan sororaalii jennee waamna jechuudha. Inni dhumaan isinitti hime kun immoo durbi tokko dhiira baay'eetti heerumuu ishee agarsiisa. Polyandry isheen jettu kun. Kanaaf afeera ta'uu danda'a, jiraachuu danda'a hawaasa keessaa garuu seeruma isaa isinitti himuuf jechuuf malee. Inni biraani advantage and disadvantage of polygamous marriage. Faayidaa inni qabu, miidhaa inni qabu maa inni baay'ee fuudhuun dhiirri tokko yoo durba baay'ee fuudhe miidhaan isarra gahu maa inni faayidaan isaa maa inni. Inni jalqabaa akka kabajaatti ilaalama ulfina qabeessaa inni dubartoota baay'ee qaba, manaa baay'ee qaba jedhamee gurraa qaba jechuudha. Akka qabeenyaattis hin ilaalu, akka aangootti hin ilaalu, staatasiidha.
hawaasa keessatti kabajama qabu yoo lama sadii fuudhan jechuudha. Inni biraan ijoollee baay'ee horachuudhaaf isaan fayyada. Dubartii lama sadii qaba taanaan akkuma kana ijoollee inni godhatu hin baay'attiif jechuudha. Inni biraan economic advantageedha. Darbee keenyaaf durba lama sadii godhachuudhaaf dirqama hojjechuu qabda. Yookiin fuudhuuf durba lama sadii fuudhuuf dirqama hojii hojjetta. Hojii sana hojjettee amma sa'a 50 60 25 oolaa maal kana maaliif kennuu qabda waan ittiin fuutu maatiin talaatiif gochuu qabda waan ta'eef na jabaatee hojjechuudhaaf isa fayyada. Inni biraan rakkoon inni qabu garuu yeroo baay'ee dubartoonni lama dhiira tokkotti heerumnaan waliin galan wal lolu. Maaliif wal lolu? Fakkeenyaaf dubartoota inni fuudhe sun isheen tokko akka ijoollee taate isheen tokko akka nama guddaa xiqqoo umuriidhaan deemteetti taanaan yeroo hundumaa kan inni bira buluu dhaqu eessa ishee umuriidhaan ijoollee sana bira dhaqa. Isheen xinnoo irra darbe sun immoo maal taati? Kajeellaadhaan duuti jechuudha. Akkas jechuun wal quunnamtii saalaatiif yeroo hin argattu isa biratti. Maaliif inni ishee ijoollee sana bira bula waan ta'eef yeroo baay'ee. Inni biraanii attentionii namicha sana abbaa manaa sana hatuudhaaf jedhanii lamman isaanii gidduutti yeroo baay'ee wal dorgommii ta'a. Wal dorgommiin sun immoo lola kaasa. Akkuma beekamu masaanuu jedhamu miti dubartoonni lama abbaa manaa tokkotti gaafa heeruman masaanuu maqaa masaarraa kaaseeyyuu masaanuu jechuun yeroo hundumaa lola bakka ilaalcha gaarii miti kan isaan gidduu jiru. Kanaafuu maal ta'u jechuudha waliin galan wal lolu jechuudha. Yoo diraamaa wayii ilaaltaniitu ta'e abbaa lataa fi olii naggaasa isaan hojjetan ilaaltaniitu yoo ta'e beelee lafa nyaatu yeroo dhabee isheen sunis jalaa calliftee isheen kun jalaa callistee dhuma irratti isheen tokko faltee maal gooti ofitti waamtee waa gugurshitee kennitee fi hin nyaatee dura garuu abbaan lataa maal jedhee dhaqiitii akka nama nyaatee dhufee ta'ii ishee tokko bira taa'ee deeffadhu jedheen. Bira taa'ee deeffate na dhossitee sii laattee jechuudha naanna jibbisiistee ofii isheetii jaallatamuu barbaaddee jettee cumaan kaatee gurshitee maal jetteedhama na kan kana lola jira jechuudha gidduu isaanii. Inni biraan economic consideration of marriageedha. Dhiirri tokko maal kennaa durbii yoo maal kenniti giiftiin walii kennan maayinni yeroo wal fuudhan sargii irratti yookiin yeroo cidha sana irratti maal walii kennu isa jedhu. Kennaan jiramtii akkuma beekamu aadaa keenya keessaa dhiirri tokko gaafa fuudhu tuun fuudhiin isa ta'u gaa'ela torbeetti galcheessa ta'u torbee lamatti galcheessa ta'u ji'atti galcheessa ta'u yookiin guyyaa cidha isaatii sana haa ta'u yookiin immoo erga fuudhee gara galgalaa isaa haa ta'u yookiin ganama isaa haa ta'u kennaan adda addaan kennama. Kennaa sana bakka sadiitti qoonnaa inni jalqabaa bride priceidha. Bride price jechuun bride wealth jechuudha. Isa dhiiraatu compensationii wayii kennaa giiftii sixootaa wayii kennaaf isa dhiiraatu. Bride groomiitu bride priceidhaaf kenna. Bride groom jechuun maatii gurbaatu yookiin gurbaatu ishee intala bride price sanaaf yookiin maatii intala durbaa sanaaf kennu jechuudha. Inni lammaffaan bride servicein immoo tajaajila humnaa wal qabatu fakkeenyaaf Yaaqoob macaafarraa yoo dubbistaniitu ta'ee Yaaqoob Liyaaf Raaheliin keessaa nama tokko fuudhuuf jedhee maal godhee hojii hojjechuu barbaade. Kan inni barbaade Liyaa ta'u na abbaan maal jedhaa ishee fuudhuu barbaade taana waggaa 7 na tajaajilee jedheen. Waggaa 7 tajaajilee erga waggaa 7 tajaajilee deebi'ee booddee immoo gaafa inni ishee naa kennedhuun ishee inni barbaadu dhiisee nama biraatti kenne. Abbaan intalaa jechuudha. Gaafa inni nama biraatti kennu maal godhee inni immoo lakki ani ishee miti kan hin barbaadu nama biraadhaa jedheen. Inni abbaan ishee barbaadde taanaan immoo waggaa 7tti dabalee hojjedhu jedhe. Waggaa 14 hojjeteetu intala ishee barbaadu sana fuudhe. Servisii akkas jechuudha. Mucaa dhiiraatu warra intalaaf yookiin intalaaf godhaa jechuudha. Lamman isaayyuu bride price bride service dhiirarraa gara intalaatti kan deemudha. Inni sadaffaan inni door jennu kun immoo isa ishee durbaatu maatii intala ishee durbaa ishee heerumtu sanaatu warra gurbaatiif yookiin gurbaadhaaf godha. Kennaa sixootaa ta'uu danda'a, lafa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a. Kennaanuma wanta jedhamutu fuutee laattiifi jechuudha. Inni kun sadansaa economic consideration of marriage. Wanti isin asitti baruu qabdan bride pricein eessarraa gara eessaatti. Mucaa dhiiraatu mucaa durbaaf godha. Bride services akkasuma mucaa dhiiraatu mucaa durbaatiif godha.
Dooriin inni jedhu kun immoo isheetu oppoositii jechuudha. Isheetu isaaf godhaa yookiin maatii isaatiif gooti jechuudha. Kun economic consideration jennee waamna. Inni kan biraan post marital residency dha. Post marital residency jechuun erga wal fuudhanii booddee eessa jiraatu, eessatti fudhatee gala mucaan dhiiraa yookiin eessatti fudhattee galti isheen isa jedhudha. Inni jalqabaa patrilocal residency dha. Akkas jechuun warri wal fuudhan lamman isaanii wal fudhatanii mana abbaa manaa, fira abbaa manaa achi keessa abbaa isaatti geeffata mucaan fuudhee. Inni matrilocal residency jennu immoo isheetu mana fira isheetii abbaa ishee yookiin fira isheetti geeffatti. Mana maatii isheetitti fudhattee galti. Isa jalqabaa irratti patrilokalii isatu fuudhee gala mana warra isaatiitti. Matrilokalii irratti immoo warri wal fuudhan sun lamman wal fudhatanii mana intalaa, mana maatii intalaa galu jechuudha. Achitti geeffata. Inni sadaffaan akkas jechuun guyyaa guutuu sirbaa oolanii maal jedhanii sermonii geggeeffatanii gaafa deebi'an yookiin isa fuudhee gala yookiin ishee fudhatee gala. Inni sadaffaan avunculocal residency isa jennudha. Isa kana immoo husband, mother's brother, obboleessa abbaa manaa isa fuudhee galaa jiru sanatu abbaa cidhaatu mana obboleessa haadha isaatiitti fudhatee gala. Mana obboleessa haadha isaa. Tarii inni kun riizinii qabaachuu danda'a maaliif akka achitti fuudhee galu. Garuu obboleessa abbaa manaa ishee fuudhe sanatu obboleessa haadha isaatiitti geeffata. Inni arfaffaanii ambilocal yookiin bilocal residence. Filannoo isaaniitiin lafa barbaadan filatanii yookiin fira ishee bukkee deemu yookiin fira isaa bukkee deemu filatanii abbaa manaa fi haadha manaa haasa'anii lafa barbaadan fedhii isaaniitiin dhabuu jechuudha inni kun. Kunis yeroon akkas isiniin jedhu dirqama isaanuma bira miti relative yookiin immoo fira isaanii biras gochuu danda'u la. Abbaa manaa fudhatee gala taanaan abbaa isaa bukkeetti yookiin abbaa fi haadha bukkeetti yookiin fira bukkeetti geessuu danda'a. Inni dhumaa neolocal residency dha. Inni kun of danda'anii mana kireeffatanii haa ta'u, mana bitatanii haa ta'u, isa isaan of danda'anii abbaa fi haadha irraa adda ba'anii qofaatti wal fudhatanii galanii jechuudha. Erga wal fuudhanii booddee. Kuni post marital residency dha. Erga wal fuudhanii deebi'anii booddee eessa jiraatu isa jedhu waa shanan isinitti patrilocal, matrilocal, avunculocal, ambilocal or bilocal residence and also neolocal residence isa jennu jechuudha. Kun hundumti isaa barumsa keenya irraati. Thank you. Like, share gochuun dagatinaa yoo jaallattanii